akkam jira jee hayyamamee gaafiin isin gaafatamee isin jiru isinillee ol baa jennaan ol baatan kabajumaa fi galatoomaadha. Araara kana guyyaa biraa dabarsinee jennee addaan buune dhiisa. Araara samaal bardu abar wanni tun araara maal haasoo itti isaati Hamza. Molaaftu si fakkaate. Yoo waraanni isaa Awurooppaa dhufee na ajjeese maalitti hin beeka waraana hedduu qabaachuu danda'a. Waraana ciccimaa gartee mootummaa cimtuudha. Barkooramo daa viidiyoo hunda keessu silaa agarsiise viidiyoo na boosu godheera. Mootummaa guddoodha mootummaa cimtu. Mootaa guddaa naan jaalan. Mootaa guddaa naan namni yoo mootummaa cimtu hijabduu qabaate. Mootaa guddaa naan jaalan mootaa guddaa naan jaalan jira. Hawaa hundaatu. Abo ammallee qaalli sanaan jee siin ajjeesa jee sigalee maal ta'uuf qaallicha naan ja'a jechuun heeraaniin gaafadha jechuun ani mana rabbashuudha. Laila hambar mana nama rabbashuun dhayne bare Hamza mana nama rabbashuun leebite sigalee ammoo dubbiin waan viidiyoo waraabamee addunyaa irratti lafa kaayamee jiru. Heeraa fi seeraan akkuma inni deemuu beekutti nuti illee deemuu beeknaa bara. Sigalee waan akkasiiti. Sagaleen kuttee bultee. Kajibbaa qabuu fi kajaalala qabuu fi hundinuu sanniisaa fi ani irraan kaayanne ammoo akka itti deemnu nutu beeka. Tashee kaaroo beetaa jechaa san akka itti deemnu nutu beeka sigalee. Isin mootummaa cimtuu keessa jirtan isinirraa dhorkite an mootummaa cimtuu keessa hin jiru dhufee na ajjeesa sigalee. Mana sahabat ini? Allah ajaib Allah. Ustaz Hamzah hijab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arari jalan jalkabang. Arara sagantam nama birati kawanti. Achi wali kejubu jiran. Agenda itu wifachuda. Tok. Kalau mafaranya wan an makakhiya khisanam ni dunati ergina mal tu jirajetin dufe. Sagantanya akan Hussein ini mo anim behu gayo Hamza jibe khembehu ogana kumana kana Hussein ini nolgalchan arara kopi daijan enyoj abaloj kopi mitinje. Yeah, I'm not ready because sagantaan sun sagantaa anaaf araaraaf na yaamamee miti. Egalee kabaja kiyyaa miti. Rafaa miti. Bakka na laalaa. Mee usaabee gaafii isin gaafadhaa jira kee. Awwa mee naa deebisa akkuma namaan naa deebisa. Abbichanii najjeese jee dhiifama gaafatamoo abbichanii najjeese jee tu daranuu utaalee ba'a. Mee osoo araarri nuu jiraate fakkeenyaaf. Isiniin gaafachuu jira. Ha?
Pero nuti tufannee jallisne malee waa hedduu dubbachuu dandeenya ture. Garuu dhagaye. Ammalee silaa dubbachuu waa dheedhisee irra wayya wallaahi billahi. Waan gurra qabne hunda gurra ittiin godhanii araara gaafa barbaade hijiba ummata kumaatama duratti akkuma kalee hijibee gabbee dubbatan namaan na sobsisee jeesan bakki anaaf burtigoota waliin beeynu takka meesheejii takka waliin barreessine gaafa tokko waggaa lama dura gaafa nuti daftara harka qalleeyyii dhageessine Awash Baankiidhaaf ispoonsara Awash Baankiidhaa naaf ijoolleen hojiileen achi geessine san ijaan wal agarree wal dubbisnee hin beeynu taraa dhiyoo tanaa immoo murtiguutoon nama baalee tokko hojii dalagarratti wal dhabee namni suni mannaanin gandummaadhaaf nama san bakka bu'ee miidiyaatti bahee maqaa isaa balleessee waan hin keessan beekneef hijibeetiin ajandaa uwwifachuuf naatu hidhee ji'ee wannumni aan haga ammaa haasoo jiru akkuma hawaasni dhiyeenya kanarratti arge kana hijibaa akkumaan ummaatiyyaaf bunnaa beetii hawweessan hijibaa wanni hundinuu jechuu qaba dura araara dura maaliif namni maqaa sheekaatiin deemu hijibduu akkanaa ta'uun qabdu. Digale. Laalakki namni mee isinuman gaafadha rabbi sodaadhaatitti. Bar gaafiin ummataa fi isinillee gaafachaa jiru. Barra ani footoo xiyyaatuchi kaayamee ajjeefamuu qabaa addunyaarraa deemuu qabanii jarri kun addunyaan feesisanii je'ee achirra kaayee haase. Eenyu kanu ajjeesu eenyu ka addunyaarraa nu oofu heeraa fi seera kamiin nama akkas je'eetitu si galee dhiifama gaafatuu qabamoo nuti gartee kanu yaamanii kottaa dhiifama jettanii je'anii nu yaamaniitutu abbaa badii ta'uu qaba naa deebisaame. Ani gaafii hamzirraa hin qaba. Hamzaan achi dhaqee osoo namichi osoo gartee inni si diduu dhiifama takkan godhuuf halooyitaaf irraa baasee dhiifama ana gaafatu maalidha jee muudii osoo inni qabatu sheeka kiyya dhiifama afoo inaan illaa kun hundi silaa hin barbaachisu ture namuu gartee namni namaa gadi hin jiru namni hundinuu wal qixa kana taanaan badiin isa ka gartee ajjeechaa isinirra muree waa meeqa jee atillee eegasii viidiyoo irra daleeydee gattaa'ee namni dhugaa walitti hima malee akka mootummatti achitti mootummaa isaa mirkaneessuudhaaf waa meeqa akkas taasisuun sunillee hin barbaachisu dhiifamni illee bareedaa ta'ee akkuma jirutti garuu karuma seeraatiin ta'uu qaba. Okay, mootummaa maali senni meenaa himaa mootummaa akkam? Akkin jeeti warri dubbii kiyyarraa haaso'itan akkin jeeti. Laal sagantaa kana ganamarraa nu barreessanii koottaa walitti isin araarsina jedhanii isallee qabanii fidanii afoo inaan illaa waliin jedhanii waan takka wanni haasawamee isin jiru dhaabbatatti afoo inaan illaa waliin jennee goolabne wanta gara inni koofiyaa je'ee sheekaa bakka jecha jechuun irratti takkitti inni akka Hamzaa Sheejjaa biritti haa ajjeefnu jee malee anaatuun nama kana hunda dura gabbeessirri dheeyuu miidiyaa kanarratti jechaa fi waan nuyi inninis afoo inaan illaa jee anis afoo inaan illaa jee wanni dubbiin ammaan tana kaate wannummaan amma isinuu dubbii tana agartanii bakka amma reefu Hamzaa Sheejjaa birfaan dhufanii dubbiin dhumtee jirti san bakka reefu Hamzaa Sheejjaa birfaan dhufanii murtiguutoo fa'aa dhufanii ol baasaa jaansanitti malee sagantaa isaanii wal quban qabne araarri haa bu'u ja'aniiti nama hunda bakka takka walitti qabanii eega araarri bu'uute hayyee ja'anii murtiguutoo mataan isaa lakkoofsi takka barreeffatee ol baatanii wanni kuni ta'uu qabu jettan ta'uu qabu yaame jijjiirameemi amma ta'uu qabu dhugaadha ammallee anillee ta'uu qabu jennee wanni kun beellamne arraa miti isaanillee sagantaatti qabaa akkuma kana qabdanitti yoo araarsuu dandeessan akkasi araarsaa jeeni anatti dubbii goolabee irraa bu'ee amma isin faana waan gara biraa dubbii akkanatti as deebisuu barbaada wayina fakkaatatee warriyoollee komantiitii fi obsaatu yaada tokko kaase asan akkasitti hubadhaa jechuudha dubbii san dura araaraan goolabnee jirru eega araarri ta'e namni hundinuu walitti ol biyya yaada araara haa kannatu jedhanii walitti dhufan malee
bakka san keessa hin jiru jechuu barbaade. Kasi wanda. Bada ay jinati. Bada ay. Jabri. Bada ay. Rakko da wallahi. Itu bada. Ammallee gisee gartee Shee Hamzaan dhufee achi seenu waan darbatee isaa darbatu maaliif akka nama gartee leenca harkatti baargee fi ganagiyaa muudii qabachuu ture jira taa'ee nama waajichaa kanarraa dhiifama fuudha bakka murtii guutuutti callisi dhiifama godhattee miti bira dabraa kana nama biraa as qajeelcha barga mootummaa isaa nurratti agarsiifachuu barbaadee ubar jechuun haala araaraa natti hin fakkaatu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuniyo? Namu achirra dhaabbatanii ani Facebooka. mootummaa harka fuudhee bakka sanuma. Mootummaa harka fuudhee Assalamu alaikum. Laal. Waalaikum salam. Laal na dhaggeeffadha. Ani akka mootummaatti bilisiginnaadha. Yoo shee Yerasi guddaa isa bayu itti siban. Yerasi guddaa isa bayu. kaaroo bee mootummaa ta'e arrarraa kaaseetiin bilisiginnaa gaggaragalchee arrabsa. Yoo shee kaaroo bee mootummaa Itoophiyaati. Hamza. Duraan dursee isintu badii qaba. Deemtanii bakka isin hin fakkaane dhaabbattan. Yoo abbaaniif kabaje ambiti nama kabaje. Isin galee deemtanii gasti nama kabaje. Dhaquu hin qabdan. Isin yaamanii maa miilarra kufanii isin hin kadhan. Dhaquu hin qabdan. Lammaffaa Hamzaa eenyu Hamzaa boonasii mucaan kannasanii fi eenyu maqaan isaa obsaa. Deemanii sheekaa keenya jaanii jala deebanii viidiyoo wajjin waraaban. Isintu if xiqqeessaa jira nama isin qeequ nama isin xiqqeessuu barbaadu nama isin arrabsuu barbaadu nama kufaatii keessaniif gammadu isintu jala kufee ka'u jira. Isintutu akka dhagaa gabbaru jira. Wallaahi bakka isin fakkaanne isunumaatu lixu jee deemee dhaga. Isunumaa dubbii fidee dhufa. Deebitanii nama firaan dhoofitan asumaan nyinyiin nama mukuutu udduu kaa firaan dhoofa. Laali Ustaz bakka talibat yasre ta'u jira akkam lebeeta ni dubbata wanta meen hawsa Hamza Ibrahim waa'ee siin kaafte guyyaa inni hojii taasisan osoo inni viidiyoo naga egaa dhugaa isinitti hima Muti godhan sira geeffadha. Muti godhan sira geeffadha. Muti godhan sira geeffadha. Hamza rabbatu sira geeffadha. Rakkoo qabu. Oggusuma deeffatte rakkoo qabu. Oggusuma deeffate sira geeffadha abshir. Obsi. Kadhatamte ni dhageenya obsa kaniin fixadha obsi. Obsi. Murti guutu yoo isa kana walitti araarame akkuma nama taraa asharroifatanii yoo walitti araarame dhugumatti murti guutu arrabooda wajjin walitti hariiroo tokko illee maddu jeetiin murteeffadhee ture jechuudha. Garuu bahee jira sababatti ta'e jechuun nama wantarraa isa baase amantirraa isa baase wanni hamtuun sababatti ta'e murti guutuu saniifuu yooni murtii walitti araarsina Hamzaa Shee Jaabirii walitti araarsina jedhanii ifatti baalamni isinii qabamee jechuudha kabajaan dhugaan isin jidduu laalamtee murtee yoon dubbadiin tasaa taate murtee san inni balleessee je'ee ifitti amanee fudhachuu qaba. Sheekh Arroobe anaaf balleessee naam jee fudhatee buutaa badii isaa arguu qabeetti gatii san arguu qaba. Hoggusanii namni badii fi fuula durallee kabajaa simmaltu si kannaa deema jechuudha. Amma yoo bakkuma boonasiin taane ati rabuusaa namaan taane bakka namni walitti araaru jiru dhayxee isaa wajji walitti araaramte ati rabuusaa si yaadatu jechuudha. Waan si balleessee hin beeku waan ati itti dhiifama walitti jettanii nu hin yaadatu jechuudha. Namni badii fi beeku qofa namatti araaramuuf. Kanaafuu wanta tiyyaa anaatu arge qaamaaniin achitti argamee irra gahee arge waan hin ta'eef jecha anumaatii miti sii fi murti guutuu qaceellotti mirga keessan akka falmattan qofaan isiniif. Hamzaan dhiise kumaan isin Hamzaaji sanan cumaan bira kunna inni falmatu waan jiyaaju kadhaa naman dhaguun akka ati jette namni kadhachaa oolus dhaga'uun sirrii miti. Namni akka fedhinna kadhataa ooluman dhaguun yaada mataa fayyaan hin deemu. Akkiin jeeti Hamzaan hedduu haasaweesi
Hamzaan kun dheengadda bira taa'eeti akka nama anumarraa'u yookaan akka inni na arrabsu akka nama barbaadu jee wajji qoflaa turani taafi obsaallee. Ani dhimma dhuunfaa Sheekhaa Roobeetii wajjin qabu ammallee. Anta akka dhimma dhuunfaa irratti irra wallollee hawasana wajji qonnuus wanta kan qabu. Amma kalee Sheekhaa Roobee maal jee beektaa? Fuularraas niin fiiga yoo barbaadees jee isa ka xiqqaachaa ture waan baay'ee godhaa turees ani waan sanirraa haasa'uus hin barbaadu. Waan gara Hamzaa Haajii minaamin gizee inni jee haasa'u anaa fi Sheekhaa Roobee waliin nagaya. Ani namtichi kun nama muslimaati gabbahee akkamiin miidiyaa irratti waan dabaa dila kana haasawa je'eetiin akkuma nama tokkootti gabbahee miidiyaa irratti nama kam hunda caalaa anaatu Sheekhaa Roobee akka gaariitti arrabsa. Viidiyoo laaluu dandeessan takka hin kaasne namni anarra isa arrabseen jiru Hamzaa Sheekh Jaabir viidiyoo fuudhee maxxanse feesbuuk irratti illee waan gara kiyyaatiin anaa fi Sheekhaa Roobee hamtuu takka walitti hin qabnu dhimma dhuunfaa kiyyaa waan jiruuti yanarraa balleessan jiru kootu araara buufnaa jedhanii na kadhatanii nama kuma meeqa irratti illee na yaamanii kabajaan dhaqe. Dhaqee araarri abuu jedhanii kalooyitaa baasu malee inni jennaan alaas niin deema. Ayyoon si ta'e naraaramuudha bar bakka sanittu fedhii keeti malee garuu linkii miti dhaabatu bakka sanitti. Dhaggeeffadhu san dandaateeti. Ani ana ati. Ani kanaafin kalooyitaa ati nama jala deemtanii si joogtan biroon reefu mi'uu godhi jettanii mi'uu godhi jaamtaa. Ani ana ati dantaakeeti. Ani araara kana hin barbaadu bakka inni ganda asliidha araarame jee ati Hamzaa Koofiyaa malee eega jee dantaatee saniniin deemaan jee lakkiin deemin jeniiti na kadhatanii taa'ee afooyitu jeeni biraa deem san dhimma san bira kunne. Ka dhimma keessanii isintu sheer isinirra godhanii isin yaamanii isin beekuan ani fi kiyyaafis gista akka sheer isinitti hin goone achitti isin garraan aboo akkana araarri haa bu'uu ja'anii dubbatan achi. Namni jabaan tokko ammas bilbilaan dawwalee namuma keenya achi murtii guutollee ol baasnee araara haa goonuu jedhanii murtii guutoo lakkoo isa barreeffatu arge asliilleen argee ol baasnaa jedhan achi ol bahee akkana jee. Wanni asliin jee tokkichi asliin jee dogongora achirrayyoo maaliif itti himuu dhabdeettan namni hundinuu dubbii wal afaanii fuudhee dubbataa jira Hamzaa Sheekh Jaabiruu dubbataa jira murtii guutoo ati hayyamamaadha bakka asliin jee dhibba takka dogongora suni. Namni hundi ni arga. Ati hayyamamaa osoo hin taane dubbiin akka manguddoo eegas boodaa irra deebi'ee dubbii Mansuur afaanii fuudhee bakki kun jarana walitti araarsine namoota gurguddaa hunda as jala taa'ee nu eegaa wanni kun araarri bu'ee addaan gallaa as keessa dhimma tokko wajjin waliin qabatu akkasi goola baabee kaan isiniin jecha gara kiyyaatillee galatooma. Okay, naa fudhata jara keenya duraan dursees. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra waan ta'eerraa ni waan bira dubbachuun fedhu waan na aarsee akka murtiin kun balleesse inni sun haa itti aanu sun achumatti haa dhiifamu garuu deebi'ee gaafa Sheekh Roobeen Hamzaadhaan namicha na kana jeen gakkutee sanirraan dubbanne gize Hamzaa fi murtii guutonni dubbanna jau haga ilutti wal jalaa qabanii maal jibbinsi dirisan mara rabbii sun sodaadhaati maaltu iluu galchacha keessa fakkeenyaaf anammoo inni sirraa iluu ati dhaabbadhu mana kan aslii gaggeessuu jira jechuun akkam dadhabu bakka inni jirratti no maarree muudii ajaa'iba teen sun akka itti nama beessitan qofaaf beeku dhugaa walitti himu sila abbaan mana sanii iluu dhiisi qoyanuu iluu dhiisi anuu nan dubbadhaa anu nan jira jeeni yoo asliin dorge ummata rakkoon qabu garuu akkaataan sun muudii isaan wal jalaa qaban suni hedduu garaana gubdan waan san qofa garuu dhimma aslii fi Sheekh Roobee walitti araarsuudhaaf fidanii akka ijoollee tirfii ijoollee taanii jirtu irratti invite sun godhuun duruma maalirraa yoom nu beeksiftanii akkamitti qophaa'uune akkamitti dhufnaanii ifirraa eeddanii dhaquuni san dogoggora keessanii duru inni itti aanu immoo Hamzaati achi keessa jirta iluu qo'e mana kana wanni gaggeessaa asli gaggeessa asli marti dhiisi
لا لكن جيتي همزان إذن جرا نمني وندنو جنا دبتها جرا كمرتي تو متان ثاني جرا هنديبني قدوم بربادنا أكين أن اتتاه أكين اتلاك أكما ريفو جرا قوت تاجان كنا خلينا الدولاني قوتو أو خبجا ولي سنار عرسنا جانينا يامن وصونا ندفن دراس نما خما قران نرتي نما خما ميغا درتي همزة هاجي ياما جانينا ياما ترانيتين داكي سنين جي دبيا كغراوان نتاسن جيبنا لا يتولي أرارمون قبدو دابا خانو تيجو جروس سري متي يكسو منا ناوسا ميلال لا كتا أني لقمتي yon duga isinitti hime wanni mana sanii na baase jecha iluun jedhu polisa jaartii osoo hin qabne kamti argamu boo akkana laabe jabaate muuxannoo nama qootu qabdaa wachi chanaan je'ee qaallicha jennaan achi booda aboo qaallicha naan jetta daranuu siin ajjeesisiisa jettee aduu qabe jettee na dhaadattee akkana naan jetta eenyu taateeti heeraa fi seeraa jira jennaan nama dhaadatamuun hin danda'uu jeesii galee bakkoon takka barreessi je'ine murtii nama dhaadatamuun hin jiru nuti nama dhaadatuu fi nama arrabsuuf as hin dhufneeti sii galee nurraa caljaa jechuun san maal jechuudha. خبجاني يا مامي بر منا أبوس جمعني بيجانو لانغر نما دولج جانو لانغر عرب نوراني عرب ديسي أمزا ديس إسا وأما برابول ويچانجرواني أبا عربني إسا أبا فكات أنا بول ويچانجرو مكان ماندويني نمني توكو بر خبجان نما والكتابر نمني دينا ما بر نمني دينا ما بر والكتابر أبام بدي أوفي كجير بيجي أرارا مورا يا السلام عليكم متخيسنو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لوان انتهين أرارتي دونغور أنتاسو خرار أنتاسو نمني دو أرارا فلو بانغاري وطن قال أبا أرارمي إيردون غوتين أبا أرارون باتيس ان ونني سنجو أفان تقطعتني ولا جيسني فكنا جوات تيمتني مرسا درارتي يو أراري خن تهاما خجاني خبر بانتي نم أنا كان منتي وروني بالليسة نموت من مكان دويتن كان نموني بلي خيني بالليسة حاجة منا التاني تحصل جرتن حاجة بدن حمزة حاجي أتلين أرارم كيرا كونكو أما ولاجا أرارما إنقول ناس يجون بينك فرد لاجا أرارما توني أنا ما كاسر ما كانوا مثلاً خنافي والتها أفان تقطها إنسان أبليين كينيا قافا بليسني بيخن نتي أرارف كوبيدا هيمنة وان شيخية ولي تكتنا دامتو أمتا غرتي أسجلت كacelo nada gay fadda ummata asjal sagle tira daga amtimi ne gamte sagle ni tu dupat miyete ummata asjalati itu sampai dengan ini hamzah kalau aja itu naga ulang mereka teman gitu manar si jaalala khabajaanu qaba ammo nama dum faada akatti firraador kan akatti quba isa khayannin beekan akatti damala kaysa gabbusan illeen beekatan akkasumatti tinaadisa warri gamasachi oofaa jirtan dubbiin uraachino fina nuti tanaacha waan bachache tanaacha ganda guddaatu kun nutiifuu qaanyeedha walii galle akkasin naa hubadha قالت المستاذ هي عم سبريد على وتنا مرغود دار سيله ان ابو ما فديو غارين جارمو اخر فدين عدفو ان هرا في سيرا ادبا نامسا صفو خني جنة ان غافا
afaan tokko taanu abbaan fedhe wanni dasirraa na jiru ulaagaa guutuu baattanii araaramatti yoo amantan dasna jaa haa qabna obboleessa keenya haa qabaa ulaagaa guutanii karaa suniin haa dhufanii afaan tokko taaneetuma heeraan qabannee badiillee waan barbaachisu itti murannee akkasitti walii araaramuun keenya dirqama. Araarni waan hin oolamne because ilmaan abbaa tokkoo akka fedhe wal godhee walitti araaramu jira garuu akkama oriitanii odoo wal quban qabne obboleessi kan kee kaleessa si jecha yoo sababa waa balleessallee si jecha aaree waa balleessi. Obboleessi kan kee ka dubbate si jecha aaree waan ije kun heera'umaatti waan jiraati garuu obboleen kan kee sunis mira isaanii eeggattee to'attee abbo jarri waan akkanaatiin dhufe obboleen kee kun akkam jettan jaantanii kanatti wal galtanii wal gaafattanii bifa kanaan itti dheeyinaan abbaa feetanuu waan haa qabdan jecha ni moota. Kana magaafammoo haqa irraa harkatan isinuu ni beeytan ilmaan nagara hayyuuti gaafa haqa irraa harkatan haqa sun kannuufiin waan jiraate yeroo uumatti kanumaa isin jaa isin amma asuma keessatti haasoo keessa kan dhaggeeffadhe warroonni ulaagaan guutiin obboleen keessan duubaa waan gootan dhiifama obboleen keenya wanni itti amannees uuma isin boonsaati woo isin kanettanis ni fudhannaa jettanii walii fudhattanii afaan kamiin boru yoo wanni kun dhufe afaan dura dhaabbannaa kajaamu irratti walii galuun barbaachisaa jeetiin amanaa galatooma. Galatooma sheshe Hamza duraan gabbaa mee dabbaa kan galche jala iyyaa jira nuuf fakkaate. Salaamu alaikum. أكاسيني لين قديم بشرى ويلكم بشرى باكو شكرا جزاكم الله مالك جرتن والله تتعاون الجراب الحمد لله بقيت سني وانقاري دلقا جرتني أما ونين أما كان نجهتي سيامني تما سبرايز سنقولني ودو وان تكلف دوري سنو بتشيسين ودو كباي سنجين وحالة سني ديما جرا ممالي نانقل تبين Soraafil waan kasi fakkaata waan يا شيخ ديفهم وقتك أمزح ديفهم شيخ أستاذ ديفهم تقيم تكاد بدأ بشرى تبين قلبنا فكاتا سيدي تبقى بساتي نايم تا أيام خيتي يا دبلو سي Selain itu apa tewa يا تركا أنقذ لي تركا بلي تقيم تكاد بكرة إني مدي مالي تقيم durant dursee ustaaza umaraan adeegin waan takkalleen balleessu waan takkalleen nyamas dalam barru barreessaa jira sadi rakkoon qabu anniin beeka wadaniin beeka obboleessa kiyya ibsaa abbaa jaalalaa gara tuumi dura gabuutte jarraan alaatti Hamza Haji kalli wali Hamza Haji bakka fedhe haa ciisu bakka fedhetti haa sirbu bakka fedhe haa dhaabbatu bakka fedhe haa dandasu rakkoon raan qabna abzaa jirra murti guutoo fi ustaaz Hamza Sheek Jaabir nuqaane sitan nuti qeessitan maqanu nyaatan maqanu balleessitan just akkamiin naan jiru dhageeffadhu nama amantaas keessaa si baasee jiruu kee keessaa si baasee si dhabatee akka ijoolleetti lafarra si oofee akka looniitti si dhabatee dhagee hadiini kee badee jiru dhugaan kee badee jirtu osoo haqa qabdu osoo dhugaa qabdu dhugaan kee sun osoo bahin Geema sirratti taphatanii harka si micciiranii akka waan ifi wal dhabanii fakkeessanii agendaa kan keessa harkaa doosanii baasanii guyyaa lamatti wal dhawanii guyyaa sadaffaatti mana banatanii ati garuu dhaqxeetii hojjaa wadaajaa oo'ifteetu hojjaa wadaajaa oo'isuu qofaa miti lama deebiftee fajjeesti jasti murtiin tokko lammaffaa gurbaa si qaaneessa si xiqqeessee jiruu ta'etti taphate si gubbatti mootummaa godhan. Carraa dubbisu kutanii muutsu godhanii kiraasii buusan kanaan ala wallaalummaan kanaan ala ijoollummaan kanaan ala xiqqeenyiin jiru siifitti taphate tokko naan godhu reefu hoggaa addura gastii sana ol seentu si birbidan ture nama biraa wajjinis dubbanne sin barbaachisu sin madaalu waan dhabdeetti argachuu hin dandeessu geem biraan feeksi hin girra geema kanatti makamin dibbee nama diddee dhaqee lafa jettee sanuu fiidiyoo banattee waan takka dhabdee buutee ammoo walumaa galatti obboleessoo asliidhaa fi sheekaa roobee hawalloo leenjiru hawalla leenjiru agendaa murtii loose jarri haga kee ukkaamsan geema taphatan geema san dheeyxanii dibbee tumtan keessatti hirmaattan sanuu fiidiyoo banattanii dheeyxanii akka taane taatanii achirraa namni gurguddaan fooloorsii kuma dhibba jaa qabuun akka ijoolleetti mana san keessaa yaatan osoo taraata iftaatanii waan isin dhagameen dubbatin kan haala qaaliin hin jiru kan ammoo kan godhe isin osoo nuti achi gara jirru mubaarak musammaa taraa 99 ol sheeritti godhaniiti sheeriidhaan kadhatanii yaamaa turan hin dhufne garuu nama taraa takka Hamzaa Sheek Jaabir yaamaa jiru hin dhageenye
nama taraata ka murtii yaamaa jiru hin dhageenye akka ijoollee xixiqqootti dhaqanii lakkoofsa takka takka barreeffatanii ililli darbitanii gastii namaa galtanii waan barbaaddan osoo hin argatin achi keessaa buutanii yaatanii akka ijoolletti. Kanaan hin kontirool sooshaal miidiyaa maalatti waan nuti fuunee agendaa murtii waggaa meeqa darbaa ture. Agendaa nuti obboleeyya murtii harkaa fuunee miidiyaa kanarra darbaa turre kontirool godhanii isin harkaa baasanii isinitti hin taphatanii isin yaasan. Kanaafuu maqaa nu nyaattan ififis nu kuftan haqa murtiittis ni awwaaltan nagaya bulaa asii booda eenyuun keessan shubbisa nam takka osoo isin rakkattanii osoo isin waan barbaadde taatan isin hojii harka dhawun jiru bakka teessan buunee gaabbine nagaya bulaa. Bagana furte dabba. Ayyee galatoomii dabbaali saasaan illee nimba murti nimba. Akka waan ambadii qabu. Mee amsaagis takka qofa qoy. Dubbii hagaree irraa kaasii akka waan ambadii qabuutti. Maayikii cufadhaa atis isaa nama wayyaaf gootaami maayikii feegittiin godhimee duranii haasoinna. Nama wayyaaf takkittuma qoy burqaa kiyya takkittuma. Reefuun tana manni kun guutuun warri as keessa jiruu fi kaas jala jirus akka waan ambadii qabuutti dubbii anarra dhiibaa turan. Isaan lachuutu haala ujaaniituma dhufan. Yaamina tokko malee kana dhugaa deemudha. Yaamina tokko malee. Wallahi haala ujaanii dhufan. Wallahi dabbaan dhugaa itti halee na dawwalanii eda na dawwalanii ganama kana nama kuma dilata irra kootta haraara buusnaa jedhanii na yaaman. Hamzaa fi murtii guutuu kana malee. Dabbalaan karbaarka deemaa Gibicha adarraa kan isa jebar si lakkoon dabba Hamza ji dabbal si lakkoon. Aga isa angaree fuati Hamza tikisho me ati tikisho ragaje wayifin sinje lal reefun tan manni kun guutuun Hamza Ibrahim Raqasi akka waan di achi keessa qabuun irra deebisuudhaaf akkana yaalii godhan waan takka waan balleessan qabuun jeeruma halalau jee dhufee lakkoo tokko barreeffatee Hamzaalleen viidiyoo na biraa fuut jee arke malee awwaan balleessan qabu gara xiyyaane naafi sarpiraayisiidha. Uumaa takka irraa kuma bakka nyaatanii jirtanii nagaa bulaa Baro teessi maa baramza ati bara wanni jaani araaramuu busanii osoo ni akka ta'e argina araaramteedha malee haroobe anaatu dhaala arrab bakka san mirga feeti mirga feeti carraan akanna siin jenne anamma galatooma mee amdaan Oda mana banna ammaaliin waan ummataa irratti murtii kiyya takkaasumaan dabarsa sheesheen dhugaa jee waan maallaqa ummata cinaaksan irratti ani xiqqoo booda mananiin banaa sagantaa waan ibsa hawaasaaf ta'uu qabuu fi waa hundumaa wal duraa duubaanii bal'inaan achi wal agarra isiniin ja'a hundi keessa warri waan maallaqanii nyaadhame jettanii baruu barbaaddanii maal jettanii achi wal agarra. Akka salillee maallaqa san bakka ga'een garree warra hirmaate irraa akka uummata bira ga'u barbaadu jabaadha bakka sana. Hamzaa lachuu bisa waame. Baajirtanillee affeeramtanii jirtanii bisu qoobaadha. Kun bareeda. Maal godhee mana eenyu dheeyitee heetanii ani nama waa'ee xiyyaasoo jiran. Namicha kun waa'ee xiyyaasoo fayyama sin qabu jechuufin ol seene. Ati araaramu fayyamamaadha. Ani lakkiisaa wajjin araaramu fayyamamaa miti. An sagantaa nama bira irratti nama taa'ee nama wajjin araaramu miti. Akka hara deemtuu nama yaamanii araarsanii miti. Hayyamamaa miti. Jeetiin gabbu'ee jechuudha. Jara keenya laal. Samaali yoo jirri na carraa kana itti qottan. Dhaaboo baran ni jira isiniin eeggatu jira muut godha daayyee eeggatu fitattanii. Amma wanni badee takka hin jirtu. Dhaaboo waan badee wanni badee nu harkaa fuudhanii nuti dhabne hin jiru tokko waan tokko jira garuu waan tokko jira. Waan amma osoo hin ta'in yeroo hedduu deddeebi'aa jirtu wanni san gaafa deddeebitee ka dhugaa ta'uuf deemtu. Haa akkam. Kabaja namoota qaban namoota yeroodhaaf itti haajaman namoota qaqqaaliidha jedhee Oromoon tun duuba laalu kan namni argu kan namni yeroo itti haajamu karaa araaratti dhuga dubbata amaana jabeessa namummaa qaba namooma bira jira jedhee Oromoon laalu cufa xiqqoon jala deemanii findiganii akka rirma keessa nyaatanii dib godhanii lafaan dha'uudhaaf tattaafinnaa yeroo hedduu godhamaa tureetu jira. Waan kana ammoo eenyu if godhu jira isinii if godhu jira ijoolleen teenya isinii if godhu jira.
hatta Hamza Sheikh Jabiritti isaatuuf godhu jira. Bakka darajaan isaan eegamne ijoolletti xiqqashoo si erganii hiriyaa si godhuudhaaf gaafa deeman achuma dhaabdee wanna kee mataa mobaayila kee si bira jira siifi mobaayila kee jidduu nam tokko jiru qubaan tuuttee gaafa deemte ati kabajaa guddaa qabdaa jechuudha. Hanga muut si godhaniif si gabbuusanii takka osoo hin ta'in. Lamada murtii guutoo fi Sheekha Roobee jidduu. Jara namni nagadi hin buufne anaa gabbu'e malee. Jechuun hangas qaban eeguun qabdu jechuudha. Hangas muut sirra godhuu geenit si wajjin mormanuu eeguun qabdu because ija malee ati waan daafkaa haasawan beeyne jiruun beeyne naman beeyne waa takka beeyne leenca qofa darbuudhaan nama teessanii wajjin madaalamuun qabdu jechuudha. Waan leenca darbuu qofaan nama ta'e leenca maallaqaan bitee fooloo argate maallaqaan bitee asirra beekame maallaqaan bitee asi maallaqa isaatiif kabajamu hiriyaa ta'uun qabdu jechuudha. Muut godhu namni jala jiru kun aadam kan muut godhu. Inni biraa murtii guutuu muut godhaaf hangasu. Murtii guutuu fi Hamza muut godhu Bapa wannan kabo sheshe mutu ambarin kabo mutu yang mutu na wale everything is like that mutu na wale everything is like that naki sebenarnya dia mutu ne segala satu dia biaya teo maal seetanii murtii guutuu fi Sheekha Roobee hojiinsaa akka inni itti dalagaa godhatee gosatti afeerratee lammiitti yaammatee abbaa qabeenyaa biyya alaa biyya keessaatti yaammatee fooloo qabutti yaammatee xaaxaaqii fi maali maqaan isaa dhiitee bulaa gandi isaaniitti yaammatee hanga isiniin faarsaa isin mootummaa kanaan isin faarsa jeeni wilis gabbeetiin isinii salaata jeeni hanga murtii guutuma qofa miidhuuf jechaadha inni biltiqinnaa hunda ta'e. Murtii guutuma qofa miidhuuf jechaadha inni islaamummaa hundarraa karaa biroo karaa islaamummaatti nama ajaju karaa obboleessa islaamaa as harkifachuu jaalachuu san hunda irraanfate. Qaanyii hunda irraanfatee hanga biddeenaa fi maarree dhaadheessuu fi wanna jala deemuu ga'u takka murtii guutoo miidhuu qofaaf mootummaa kana jala ta'ee fincaan isii dhugu jira jechuudha. Nama hangas takka dallansiisee amantii hanga gadhiisu takka hangee gurbaa kana hidhaadhaan hiraarsee qabeenya isaatiin hiraarsee haadha isaa duraa dhukkubsee jiruu fi jireenya isaa hunda dalagaa godhatee nama isa beeku hundatti yaammatee daaraa godhee gurbaa kana jala dhaabbatee itti jibbisiise kana kaf jechaan haadha jechuudha akka inni achirraa waa fudhatan jirutti mul'isu. Murtii fi Sheekha Roobee yoo taa'ameef yoo haasawames hayyootaa fi damiinnotii abbootii ganamaa haasoytanii haasawuun lafarra taa'ee haasawee fixuu qaba jechuudha. Sheekotii ulamaa'ii gandaatutu taa'ee haasawee fixuu qaba jechuudha. Waa'ee sababa isaatiin akkamitti murtiin amantii keessatti as deebi'e jedhanii mana baratanii dhiichisaa turan jechuudha. Akka waan murtiin oguu irraa deeme amantummaan tunu bal'attuu fi ijoolleen rabbiin gandaan qollafe tun gandummaan amantii rabbummaa irraanfachise tun jechuudha. Soo gaafa kana bakka san akkanumatti haftaan jettanii dheeytanii waan achirraa fudhatu dheeytanii na ajaa'ibsiisa. Ulfina keessan ka isin qabdan jabina keessan ka isin qabdan ka isin firratti hin beekne kana isin irra beekuufan ka deemtanii hubbuu hunda gaafa keessan gurra jettanii bakbakkootan kana maaliif hin dhaabnee isiniin yoo bakka takka yaadan maa wal bareettanii dheeynee bakka kanaatiin yaamanii ni dheeynaa'ee akkam jenna uguudheenye hangamta akka kabajni keenya achitti akkam godhuu qabna yoo akkana godhan akkam goona jettanii maaliif walii bilbiltanii waasaabii jiraa waliin gootanii yookaanis